Mootummaan naannoo Oromiyaa ji'a bitootessa darbe miidiyaan isaat hariiroo uummattootaa boreessuuf odeeffannoo dogongoraa dabarseef seeraan akka gaafatu beeksisuun isaa ni yaadatama. Dubbiin himataa sun maalirra geette? Akkam taate? Isaat seeraaf dhiyaatee jiramoo akkamii? Odeeffannoo jiran bal'inaan laallaa hanga dhuma qophii kennaatti nu hordofaan affeerraa kenna. Hordoftoota fi daawwattoota Aannolee Global Media akkam nagaa jirtu? Nageenyi Rabbii bakkuma jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha odeeffannoolee guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu argachuuf YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Kan isin wajjin turu aan Tolchaa Huseenii. Isaat miidiyaalee Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko. Miidiyaan biyya tokkoof murteessaa akkuma tahe balaa hedduus qaba. Miidiyaawwan biyya keenyaa hedduun bu'aalee gurguddaa uummata keenyaaf buusanii jiru. Akka fakkeenyaatti Oromiyaa Media Network, Oromiyaa Broadcasting Service, ETV, Faana Broadcasting Corporation fi Oromiyaa Broadcasting Network fi kanneen kana fakkaatan akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Qabsoo sirna wayyaanee buqqisuu keessatti immoo Oromiyaa Media Network, Isaat, Raadiyoo Daandii Haqaatii fi kanneen kana fakkaatan shoorri isaan qaban ol aanaa ta'uun wal yaadachiisuuf yoo taate malee walitti himuun hin barbaachisu. Haa ta'u garuu miidiyaaleen hedduun bilisummaa uummataaf qabsoofna jecha kaayyoo dhokataa sirna fiyuudaalizimii deebisuuf hojjechaa akka jiran ifaadha. Akka fakkeenyaatti Isaatii fi Asrat Miidiyaa Itiyoo 360 kaasuu dandeenya. Miidiyaawwan kunniin TPLF aangoo irraa kaasuuf qooda isaanii haa gumaachaniyyuu malee gama biraatiin hojiin isaan dalagan kan faallaa uummattoota biyya keenyaa akka ta'an dhugaa halaalatti mul'atudha. Keessattuu miidiyaan Isaat jedhamu yeroo gara yerootti hojiilee qaanfachiisaa hojjetaa tureera. Maqaa sabootaa fi sablammootaa dharaan yakkuuf yaaliin inni hin godhin hin jiru. Dhagaan inni gara hin galchinii fi gaarri inni hin diigin hin jiru. Keessattuu saba guddaa gaanfa Afrikaa Oromoo maqaa balleessuuf wanti inni godhu akka addunyaatti miidiyaa sobaa jechuun akka farrajamu isa taasisee jira. Viidiyoo biyya Kaameroonitti gocha qaanfachiisaa dhala namaa irratti dalagame Oromiyaa keessatti qeerroon Amaaraa irratti raawwate jechuun dhara gurraacha Oromoo irratti hanqaaqus qeerroon ragaa qabatamaa fiduun isa saaxiluun salphisee jira. Isaat badii kanarraa barachuu hin dandeenye. Jibba Oromoo irraa qabuuf jecha kijiba gabaasuu ittuma fufe. Saboota biyyattii gabaasa dharaatiin walitti buusuuf waa hedduu dalage. Dhimmi kun namoota hedduu dallansiise. Dubbichi kallattiin uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa ilaala waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa Isaat irratti himata banuu beeksise. Isaat maal gabaase? Maal balleesse? Mootummaa naannoo Oromiyaatiin himatame. Viidiyoo gabaabduu tana daawwadhaatii walitti deebina. በቄለም ወለጋ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች አካባቢውን ለቃችሁ ውጡ በሚሉ ኃይሎች እየተሰቃዩ መሆናቸውን ገለጹ። የሚመለከተው አካል አፋጣኝ ምላሽ ካልሰጠ ችግሩ የህይወት መስዋዕትነትን የሚያስከፍል መሆኑ ተናግረዋል። በአካባቢው ያለውን መከላከያም ሆነ የጸጥታ ኃይሉ እንዲሁም የሚመለከታቸው አካላት ለችግሩ ምንም አይነት ምላሽ መስጠት እንዳልቻሉ ነው የተገለጸው። ለተጨማሪ ዘገባው ግርማ ደገፋ። በቄለም ወለጋ ዛሬ ላይ ችግር የገጠማቸው ዜጎች በ1977 የሰፈራ ፕሮግራም ከወሎ ተነስተው ቄለም ወለጋ እንዲሰፍሩ የተደረጉ የአማራ ክልል ተወላጆች ናቸው። እነዚህ ተወላጆች ደግሞ ቁጥራቸው በሺህ የሚቆጠር መሆኑንም ነዋሪዎቹ ይገልጻሉ። ዛሬ ላይ ግን ከ30 ዓመት በላይ ከኖሩበት ቀዬ ለቃችሁ ካልወጣችሁ የሚል አካል መምጣቱን ይናገራሉ። ቄሮ በሚል የተደራጀው ቡድን አካባቢው የነሱ አለመሆኑንና ወደ መጡበት መመለስ እንዳለባቸው መመሪያ አስተላልፈዋል ይላሉ ለኢሳት በሰጡት መረጃ። የተፈጠረው ችግር ደግሞ ቀላል ነው የሚባል ሳይሆን የህይወት መስዋዕትነትን የሚያስከፍል ነው ብለዋል። ይህንን ሽሽት ወንዶቹ ወደ ጫካ መሸሽ ጀምረዋል። ሴቶቹ ላይ የሚደርሰው የመደፈርና አካላዊ ጉዳት አይን ያወጣው ዝርፊያ የከፋ ሆኗል ይላሉ። ጉዳዩ ይመለከተዋል የሚባለው የኦሮሚያ ክልል አቤቱታቸውን ለማቅረብ ቢሞክሩም ጆሮ የሚሰጣቸው አካል አላገኙም። ችግሩ እየተፈጠረ ያለው በሁሉም ቀበሌዎች መሆኑ ደግሞ ችግሩን የከፋ አድርጎታል ባይ ናቸው። በአካባቢው ያለው የመከላከያ ሰራዊትም ቢሆን አሁን ያለውን አደጋ ለመቆጣጠር አቅም የለውም ይላሉ። ነዋሪዎቹ ችግሩ መፈታት ካልቻለና እኛም አይናችን እያየ ከምናልቅ ወደ መጣንበት አካባቢ መልሱን ብለዋል። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ኢሳት ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።
Akkuma viidiyoo irratti daawwattan ji'a bitootessaa keessa gabaasni gaanfachiisaan uummata walitti buusuu miidiyaa isaatiin dalagame. Mootummaan naannoo Oromiyaa isaatti seeratti dhiyeessuuf himata isaat irratti bane. Baatii 8ffaa keessa jirra. Baatii 8 dura hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo miidiyaan isaat odeeffannoo sobaa dhalattoonni Amaaraa naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa keessa jiran akka naannicha gadhiisanii bahan ta'ee rakkoo hamaa keessa jiru jechuun dabarsuu himan. Haa ta'uutii garuu mootummaan bakka jedhame kanarra rakkoon uummata buqqisu tokkoyyuu akka hin jirre qulqulleeffanneerras jedhan obbo Admaasuun. Kanaafis miidiyaan isaatti itti yaadee hariiroo obbolummaa saboonni lamaan qaban booressuuf odeeffannoo sabaa dabarseef mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmicha seeraan akka gaafatus beeksisan. Naannoo jedhame kanattis ta'ee kutaalee Oromiyaa hundatti rakkoo saba biraa baasus ta'ee dhimmi kanaan wal qabatu tokkoyyuu akka hin jirre eeran obbo Admaasuun baatii 7 dura. Garuu gaafiin namoota hedduu kan ta'ee jiru himanni sun eessa gahe maalirra gahe kan jedhudha. Namoonni hedduun ODP'n ta'e jedhee bu'aa siyaasaa isaa argachuuf ibsa baase malee kabaja uummata Oromoof miti jechuun dubbatu. Jaalala uummataa karaa sobaatiin argachuu yaalinus cubbuudha kan jedhan hedduudha. Walumaa galatti mootummaan naannoo Oromiyaa himata isaat irratti bane maalirraan akka gahe wanti hanga ammaa beekame hin jiru. Uummanni dhimma kanarratti ibsa mootummaa irraa barbaada. Mootummaan dhimma himata isaat irratti bane jedhe kana wadalagaan buraa tahee achumaan hafe kanaaf ibsa akka kennu ergaa uummataa mootummaa biraan geennee jirra. Mootummaanis deebii uummataaf yoo kenne saffisaan isin biraan geenna. Kabajamtootaaf daawwattoota kennam. Odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Sagantaa birootiin hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Yaadaa fi qeeqas yoo qabaattan gara koomentiitiin nuuf kaayaa. Ulfaadhaa galatooma. AGM, 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 AGM. Siyaasa saba isaa giddu galeessa godhachuun injifannoo sabni ammatti argate itichaa injifannoo caalmaaf hojjechuuf humna nama baratee fi ogeeyyota miidiyaa keessatti ogummaa garaagaraa qaban hedduuf cina hiriirsuun hawwii miidiyaa sabni Oromoo qabu na dhabaasuuf bifa haarawatti of ijaaree adeemsa haarawaan saba isaa tajaajiluuf haal duree hunda xumuree dhufaa jira. AGM miidiyaa seenarra dhaabbatee seenaa hojjechuuf dhaabbate. AGM seenaa kaleessa fakkeenyaa fi bu'uura godhachuun uummata Oromootiif seenaa hojjechuuf dameelee isaa Afrikaa fi Ameerikaatti babal'ifataa jira. Maal kana qofa ogeeyyota ogummaa fi muuxannoo gaazexeessummaa qaban baddaa fi gammoojjii baadiyyaa magaalaa Oromiyaa hunda keessatti qacaruun rakkoo uummata Oromoo hundaaf sagalee ta'uuf ulaagaalee hunda guuttatee dhufaa jira. AGM seenaa, aadaa, duudhaa fi falaasama uummata Oromoo sirna gita bittootaatiin jaarraa tokko olii farkaa awwaalame qotee qoratee baasuun dhaloota dhaalchisuuf of humneessee ka'eera. AGM injifannoo qabsoo qeerroo Oromootiin argame akka deebi'ee hin laafnetti uwwisa gama miidiyaatiin barbaachisu hundaa laatuun injifannoo haqaa fi abbaa biyyummaa Oromoo itti mirkanaa'u argamsiisuuf ni hojjeta. AGM odeeffannoo waqtaawaa fi sagantaalee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an haala miidhagaa fi hawwataa ta'een gurra hordoftoota isaa biraan gahuuf waan biyyaa fi addunyaan keessa oolte quba isin qabaachisa. AGM faajjii gootummaa saba Oromoo. AGM, AGM.
Birtuma madda dimokrasi mallattoo tokkummaa Ibsituu aadaa seenaa Abbootii keenya yaasifa kananii Kamadda walaabu kan luba shananii Kan waggaa saddeetaa ganna saddeettama Kan waaqa gurraacha kajichoo gurraatti Singee fi ateete kan malkaan malkaata hundee kushii irraa AGM Richie Dubbata AGM Media ummata Raja Afrika Arga fi dhageetti odeeffannoo haqaa Dhaabbata ummata ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGM ummatarraa ummataaf